Nageenyi koo sinaa qaqqabu. Dhaggeeffattoonnii fi qopheessitoonni qophii dambalii jaalalaa isin akkam jirtu? Nagaa keessanii? Anis nagaadha. Har'a waa isin dubbatachuufan dhufe. Furmaata isaa garuu anuun beeku. Yeroo birraan kun ga'u waan na yaadachiisa. Yaadannoo yoomuu dagannee anaa fi yeroon birraa kun wajjiniin qabna. Birraanii namoota hedduu biratti yeroo waan hedduutti simatanii gammachuu, abdii, hawwii bara fuuldura ofii jiru itti karoorfatanii anaafis akkas ture. Garuu waggoota lamaan duraa faallaa kana akkan yeroo tayyaada kuusu mataa buusee gadi jedhee taa'u guyyaa yaadannoo naaf ta'e maaliin beeka? Hojii waaqaan beekani. Namni namaaf daawaadha. Qorsa inumaayyuu abbaa faati, firri, ollaan, lammiin. Namni tokko guddatee of danda'ee jiruu isaa gaggeeffachuu fi jiraachuu isaa keessatti gahee guddaa qabu. Kun hundi ta'ee osoo jiruu kan hirkoo hin qabne, kan aantee hin qabne, kan waan hundarraa fagaatee qofaa jiraatu yoo argitan yaadumaan akkamitti ulfaata. Anas kan na mudate kana. Addunyaa kanarraa taatee jibbisiistuu fi nama kamiifiyyuu madoo keessee kan dabartu du'adha. Duutii haadhaa fi ilmoo, abbaa fi ilmoo, jaalalleewwan warra wal mararsiifatu walirraa adda baafti. Anas daa'imummaa koorraa kaastee anatti dhuftee na biraan hafne. Akkasi haadhaaf abbaa koo anaatii daa'ima waggaa 2 ta'ee duuti narraa fudhate. Ergasii ammoo isaaniin kan na dagachiistu, bakka waan hundumaa naaf taatee kan na jiraachistutu harka na qabee na guddise. Kunoo akkanarraa waraqaa fi qalama walitti buusee waa dubbadhee yaada koo ibsachuu danda'utti, dubbisees waa hubachuu danda'utti na barsiistee waan hundumaa bu'aa wayii hedduu na wajjin dabarsitee kan na guddiste immoo akkoo kiyya. Mi'aa haadhaaf abbaa daa'imummaatti arguu baadhus mi'aa haadhaaf abbaa akkoo koorratti hin arge. Ishee tanaaf abbaadha, haadhadha, obboleessaaf obboleettiidha. Kana rakkootti maddu waan hundumaayyuu ishee irratti ilaalaa ture. Naaf jettee waan hin taane hin qabdu. Anaaf jettee yeroo boqochuu qabdutti dhamaatee hedduu dabarsite. Na guddistes namaarraa na taasiste. Garuu maal godha? An qaqqabee bu'aa dadhabbii isheen buusneef olmaa hedduu naaf ooltee harka na qabdii na barsiistee na guddistee nama na taasisteetu yeroon harka ishee qabuu qabutti, yeroon dadhabbii ishee deebisuufii qabutti osoo naan hin mari'atiin narraa adda baate. Maaliif laata? Osoo juma muraasaaf handirra ishee anaaf jedhee dhaamotetti uffata uffisee barruu ishee anaaf jedhee waa hedduu hawwetti hammaaree harka guutee ishee boqochiisee miila ishee anaaf jedhee iddoo hedduu dhaabatee kophee gaariitti uffisee osoon ija keessa laalee eebba ishee fudhadhee jiraadhe. Maaliif laata yaadu'a? Maaf garaa jabaattaa? Akkan ishee malee hin qabne beetta. Akka warqeetti akka isheen na laaltee na guddistees quba qabda. Maaliif walirraa adda nu baaste? Sitti hammaatu. Akkooku yeroo hundaa qofaa koo taa'ee ofitti asaasee si waamee bakkan si baree hundumaa si iyyaafadhus si argachuu hin dandeenye. Garuu maalin siin jedha? Olmaan kee kun hunduu anarra heddummatee yaadaaf qalbii koo qabatee yeroo hunda yaadannoo ta'e na wajjin jiraata. Boo'ee si deebisuu hin dandeenye. Yeroo hundumaayyuu si yaadachuu fi gaarummaa kee leellisa jiraachuuf dirqameera. Bakka itti deemti siif haa mijatu. Gaarummaan ati lafa kana irratti hojjettee qannoof qananii ta'ee si haa jiraachisu. Boolla kee daadhii naa guutu. Kana achi jechan qabu. Ana mucaa kee ati waan hunduma taatee fi guddiste Abarraash Ejjetaati. Godina Shawaa Lixaa Abuunaa Gindabaratirraa. Akkoo iddoo dhugaa jirtuuf. Onneen ba'aa jaalala dhugaan miidhamte wal'aansa jaalala dhugaa yoo argatte malee fayyuu hin dandeessu. Nagaa koos hin daganne si akka qabu nagaa fi nageenyi koo onnee dhibee jaalala keetiin miidhamte irraa kan madde. Yaadni koo qilleensa ta'e bubbisee allaatti ta'e barrise konkolaataa jaalalaa koree doonii jaalalaan imalee tulluu qaxxaamuree daandii dheeraa gabaabsee olee utuun buliin bulee utuun oliin akkuma imala isaa eegaleen si bira naaf qaqqabu kanan baay'ee jaalladhuu fi kanan amanadhu. Kabajamtuu koo kan taate jaalallee koo Aaxuu Qaadaatiif akkam jirta? Fayyaa keetii alaamanni sa'a karri maatiif waatiin hunduu nagaadha. Ani dhibee jaalala keetiin akka asheeta boqqolloo bidda cina taa'ee waxalamuutiin alatti rabbii taa tolu malee nagaa kooti. Bareedduu ko erga wal barree nadhii jaalala keenyaa banannee waliin dhandhamachuuf waliin muuxachuun alatti jaalala qulqulluu facaasne kunuunsinee firii gaarii galfachuun alatti guyyaa tokkollee wal mufachiifne hin beekne. Domboshee koo hiriyyee koo ani hedduun si jaalladha. Atis akkana jaallattu nan beeka. Na amanta sin amana. Akka seenaa jaalala keenyaas ni beekta. Kun yoomiyyuu si jalaa baduu hin danda'u. Na jalaas hin dhokatu. Erga wal barree miira jaalalaan yemmuu waliin turre jaalalli keenyas cimaa fi dabalaa dhufee adeemsi jaalalaa naaf si gidduu jiru akka jabbii silga quuftee marga dirree lalisaa keessa waliif gadi burraaqtuuti. Jaalalaan walammannee waliin bashaa'aa turre. Waadaa qabnus anaaf si qofaadha kan beeku. Kan fiixaan namaaf baasu ammoo Rabbi qofadha.
Domboshee koo anaafati waadaa kan hin banne kan hin cabne kan hin duuneef hin dulloomne akka waliin qabnu kudhaama jaalalaa kan qalbii keessa keetii fi keessa kootiitu beeka. Kanaan dura jaalala koof kee gidduutti jechoota dhaawaa lafee nama cabsu kan qalbii namaa madeessu dhageenyee akka nama dhageenyeetti obsaan dabarsaa jaalalaanis wal gaafachaa waliin turreem kennaa konuti. Wayi jaalala safuudha ka jaalala keenya keessatti soorata jaalalaa akkana dhidam maamiyaawutti guyyaan carra dhabeettiin tokko dhuftee anaa fi si hiriyyee koo addaan nu baaste. Yeroo ati rattaa koonaan jettu gammachuus ta'ee gadda rakkachuus ta'ee argachuun keenya har'aa boruu abdii humna namaa jabeessu yaada keenaaf qoodaa harka keessa akka alangaa roobii fakkaatu sanaan yeroo na qaqqabdu ittiin na hammattu yeroon amma qofaa koo lafa onaa keessa taa'ee yaadu qalbii koof onnee kootiif gadda guddaadha. Bareedduu koo ati anaaf kennaa uumaan eebbisee amalaaf bifa kee waliin wal qixxeessee si bareechee kan naaf laatedha. Anis kan keetinaan jettee jecha sabbata jaalalaan qalbii koo boqochiisu mudhiina jabeessaa abdiinatti horaa bu'aa bayii hedduu keessa dabartee na waliin joorte. Yaada dhibee jaalala keetiin qabamee rakkachaa fi dhiphachaa kanan jiru falas dhabee wanti hin godhu hundinuu bitaa na galeera. Kan na furu eenyure yoo si ta'e malee eenyure bareedduu koo ana rattaa guutaa irraa jaalallee koo aaxuqaadaatiif. Ani siif maaliin taane yeroo barbaaddee dhuftee keessa kootti buufatta eeyyama tokko malee na keessatti hafuurfatta. Barbaaddu dadhabsiistee feetuun nanatti horta barbaaddu gaggabsitee feetus onnee kee qulqulluu jaalala keetiin soorta. Ansiif maalumaan taane akka ati gammaddutti onnee kan koosiif bane si waliin jiraachuudhaaf mirga guutuu siif kenne keessummaa jaalalaa koo godhee si affeerradhe kumaaf kitila keessaa si qofaatiin filadheen si waliin jiraachuudhaaf jireenyuma jaalalaa si waliin dabarsuudhaaf lubbuu koo tokkittiiyyuu yoo mararsiifadhe ati garuu mu'amuu kiyya beektee akkan siif harkalaadhe boojuu kee ta'uu beektee akkan sitti of laadhe yoo barbaadde dhufteetu akka sontuu kanniisaa laphee koorra marsita akka dheebuu bishaanii lubbuu koo gaggabsita akka harkisa lafaa barbaadde anaan dhaabda akka bubbee birraatti yoo feete na darbita akka feete gooteetu ana keessa burraaqxa dheebuu jaalala koobsan barbaaddu na obaasta yoo feete immoo callistee dheebuu jaalalaa sana hawwiidhumaan na waadda. Ati mee maal nan goone abaargamoo falaxanii kan ijaaran manuma tokkicha koo akka qaruu kanan jaalladhisuma feetu siifan jiraadhaa barbaadde siifan du'aa ani keetiim dhuguma guddaa koo akka kumaa bareedaa koo hanga dhibbaa hodhu fudhu lubbuu koo siif jedheen ofii kooyyuu nan jibba. Hundumtinuu jaalalaa jedheetu ni dubbata garuu immoo hiika isaa nama meeqatu hubata. Qubeewwan torbarraa isheen ijaaramte hiika afaan Oromoo jaalala moggaafamte laphee nama hundaa keessa seentee qabattee gurraacha adiin jenne hundumarraa finiinte. Egaa jaalalti kun kan namaa qofa miti uumama lubbuu qabdu kan gosa hundumaati. Qamaleen muka irraa lama lamaan waliitee gammachuu kolfaan guuteen taphatti walariitee kan qilleensarra kaatu simbirroonni dimbiitiin lama lamaan jiraatti kun dhiirsaan kunniitiin ujummoo fi arraagessi culullee fi qurruunii makoodiif saphaliisi daakiyyeef gogorriinii waa'ee jaalalaa beeku addatti bareechanii kormaan lukkuudhaa iyyuu kuukuluudhaan gaggabee hiriyyaa isaa waama sagaleedhaan lallabee qeensa isaa dhukkubsee kotteedhaan lafa haadhee raammoo ishee afeera garaarraa isheef yaadee kormillee babbaroodee haadha waatii waammataa jaalalaan miidhamuu isaa yeedaleessee dhaammataa bookkisee bobookkisee irra deebi'ee waama jaalalaan ishee bituudhaaf okaa isheetti haama. Kan lafee dugdaa hin qabne titiisnii fi billaachi jaalala dhugaa uumtee walii wajjin jiraatti. Bineensonni bosonaa kanneen akka gafarsaa yeeyyiidhaaf jaldeessii dhadheedhaaf waldiigessaa roobii fi harree didaan qocaa fi waraabessi kaangaaroo fi bosonuun niyaalaa fi gadamsi bosonuu fi qurupheen canoodhaa fi weenniini hawaanisaa fi geeriin kanniisaa fi daammuuni jaalala ni qooddatu tokkummaan gurmaa'anii. Mee waa'ee jaalalaa harree irra haa barru beekumsa hin qabdu jennee kan yeroo hundaa abaarru harree wal dhiitti malee ilkaan walirraan fixxu firooma hidhaa jaalalaa aariif walirraan cittu
kun kan inni ibsu waa'ee majaalalaati. Yoo rakkoon itti dhufte isaantu kan waliiti. Kanuma qofa seeturree mee isin seenaa harree innaa walitti dhuftu wal fuunfattu malee kan wal cinan tarree. Kan biraanis ni jira bineensotuma keessaa waa'ee arbaan xiqqooshee isinitti odeessa. Qomoowwan arbaa keessaa tokkichi innaa du'ee arba hafeetu awwaala marmaratee boo'ee. Dambaliin jaalalaadhaa kan namaa qofa miti. Mukti dhaabbachaa oolu sinqoosu jaalalatti. Maangoo fi abukaadoon loomii fi paappayyaanii kan ittiin wal horani wadaroo jaalalaani. Inni kun ni daraara, kun immoo firii buusa. Jaalala walii firee labatatti fufsiisa. Garuu egaa hunduma keessaa jaalalli namaa adda. Dhibantaan isaa duunaan mararoon taa'ee gadda. Nyaatarraa of agabsee yaadannoodhaan miidhama. Qubasaa cicciniinee imimmaaniin miicama. Ofumaan of ku'umsee yaada walitti kuusa. Allayyaadhaaf of kennee qilee keessa of buusa. Egaa waa'een jaalalaa jecha adda addaan ibsama. Jaalala dhugaaf jedhee hedduutu wareegama. Egaa hiikni jaalalaa kanuma qofa miti. Inni kaanis maraatee wadaroon isa hiiti. Waa'ee hiika jaalalaa isa miidhame beekaa kun haaloo walii kuusee rasaasaatiin waleegaa. Jaalalli dhugaan egaa hiikni isaa kana. Fageenyi jaalalaa immoo jaalalaan safarama. Barsiisaa Nagaa Birraatuu Shawwaa Ba'aa Moojoo irraa. Namuu gaafa jaalalaan walitti dhiyaatu warqee gatii jabeessa caalaa wal mararsiifata. Anatu sii jiraa, situs naaf jiraa, sirratti otoo wanti fedhe dhufeeyyuu homaan barbaadu waliin jedha. Olee bulee garuu jaalalatu jijjiirama moo namatu jijjiiramaa laata? Kan kaleessaa siifan du'aa si malee jiraachuu hin danda'u. Yaanni keeyyuu natti jijjiiramnaan annaman ta'uu jedhee waa hedduu haasa'utu ji'a muraasa yookaan waggaa muraasa booda sababuma tokko malee ofiidhuma isaati nama kan biraa ta'ee yeroon argamutu mul'ata. Nageenyi koo kabajaa warri raadiyoo OBN dhaggeeffattaniif isiniif haa baay'atu. Qopheessitootas hin daganne akkam jirtu warri yaada namni tokko dhuunfaatti itti dhiphate qalama isaa waraqaa irratti bulgaafachiisee yaada isaa namaaf qooduu biraan ergaa keenya nuuf geessan. Qopheessitoonni qophii dambalii jaalalaa jechuu kooti. Nagaan koo isiniif haa baay'atu. Akkan dubbiidhaan xalayyaa koo eegale nan beeka. Haaluma jireenyaa fi ilaalcha namni qabutu dudubbattuu nama taasisa. Kan na mudates kanarraa fagoo miti. Argee uumaa argee uumaa eega horii taatee jaalalli nama rabbi malee namni ni jijjiirama kan jedhu sanatu yeroo hunda sammuu keessa na dhufa. Nama kaleessaa atiin jirtu taanaan ani hin jiru jedhee waan meeqaa waaqa waa meeqa katutu. Sababa tokko malee namatti jijjiirama. Sanuu namni nama jaallatu tokko yoo hiriyaansaa yookaan hiriyaan ishee badii balleessite ni gorfata, ni obsaaf, irra darbaaf akkasitti wajjin jiraata. Namni guutuun addunyaa kanarra waan hin jirreef namuu bakka rakkoo waliif dhaabbate hin jirree jiraachisee kan jaallate sirreessee waa hedduu waliif ta'eetu namni hunduu kan wajjin jiraatu malee addunyaa kanarratti nama akka fedhii ofii dhibbatti argatanii waliin gammadanii hin jiraatan. Garuu ammoo wal danda'anii ofiidhuma isaanii madda gammachuu waliif ta'aniitu namuu kan wajjin jiraatu. Mirroo hedduun ajaa'ibda. Yeroo hundumaa hiriyoota kootti kaasee akka waa'ee kee dubbadhu na taasista. Kaleessaatii anaaf jettee waan hin taane hin qabdu. Hanga maatii keedhaan mana ari'atamuu, jibbamuu jechoonni garaagaraa hiriyoota keerraas ta'e hiriyoota koorraa sitti darbatamutti waa hunda obsitee ansichee koo malee hin jiraadhu. Isheen hin jirtu taanaan addunyaa kanarra hin jiruu jetta. Waggaa tokkoof baatii jaha booda garuu ishee arginaan hin jiraadhu waan jechuuf kaate fakkaatta. Maaltu argame? Maalan sitti balleesse? Maaltu jijjiiramnaan atis jijjiiramtee laata? Anaafuu gaaffiidha. Namni yoo waa balleesse ni gorfama. Akka sirratuufis itti himama malee sababa tokko malee an argaa keen fedhu waan na balleessite hin qabdu garuu si wajjin jiraachuu hin danda'uun hiriyoota keessatti golfisiisa. Akka madaalliin ati nama fuulduratti qabdu xiqqaatu taasisa. Maaliif yoo jette arraba kaleessaa waa'ee koo bakka argatte hundumaatti gaarummaa haasoftuun har'ammoo deebite hammina dachaa haasofta. Sirraan eegamu. Kanatti dhiyaate maalummaa koo baree na wajjin jiraachuu filate siidha. Maal taate? Maal yoon balleesse nan gorsitu? Ani wanta sitti balleesse tokkoyyuu waan hin jirreef jireenya caalu akkan jiraadhu abdii guutuun qaba. Maaliif beektaa? Waaqni jaalala uume madaalliinsaas isuma harka jira. Kan miidhameef beenyaa kaffaluu fi kan miidhaa dabuun amaluma isaati. Kaffaltiin jaalalaa ansiif qabu si biraanaaf kaffalamuu baatus waaqayyo biraa akkanaaf kaffalamu abdiin qaba. Yeroo hunda wanti na gaddisiisu garuu isatii arraba kaleessa na jejjeen har'aa na hadheessitutu na gaddisiisa. Yoon balleesses badiin koo bor argama. Yoon qulqullummaaf gaarummaadhaan si wajjin jiraadhes boratiyyuu ragaa ba'uu dandeessa.
ammaaf garuu wanta siin jedhu jiraate ofiidhuma kee.